sodaa qabdi Sa'iidoo Roozaa ministeerri jiru maali yoo jettanii na gaafattanii Sa'iidoo osoma ana akkana waliin dhaabbadhu dhalaa biraa akkana dhufnaan dhalama sanduuqa giddiin qabdanii as deebisan Sa'iidoo dhalaarra laatiin jira bar jedha tabiraa isin dhufti asinis dhufti akkanuma duuka laala asinis yoo baata akkana duuka laala dhalaa sanarraa Sa'iidoo ni indeeffatu. Roozaan har'a iccitii haasoftee jechuudha. Iccitii Sa'iidoo dhiistee haasoftee amala Sa'iidoo haasoftee jechuudha. Sa'iidoo amalli isaa sirrii miti kanan sodaadhee kanaafanii tosa jaalladhu baay'ee tosa jaalladhu amala isaa kanaafanii isa dhiisee jaalala isaa liqimsee jettee jechuudha. Sa'iidoon dubartii baay'ee jaallata. Dubartii baay'ee jaallata. Bakka soma sifaana jiru dubartii argina ijjiisa dubartii mafaana deema dubartii biraan hafuu mal jedha jetteetu kunoo kanadha iccitiin jirutte kana himatte kana sababeeffatte malee ani Sumayyaa sodaadhee miti sinin jechaarte jechuudha. Yaa ijoolleen baay'inaan Sumayyaa sodaattee Sumayyaadha jettee Sumayyaa gammachiisuu fi jedhanii ijoollee baay'een waan itti duulanii fi isheen immoo waan kana fidattee as baate jechuudha. Sa'iidoon amala badaa qabaa jette jechuudha. By the way Sumayyaan kan isheen haasoftu kanaare mee dhugaadha kun kana Sumayyaan maal jettee booda keessa yeroo galtu bartaa amalli Sa'iidoo iyyuu dugdaaf garaadha jettee bakka harka ishii lama walitti gargashitee haasaa turte yeroo darbe waa'ee amala Sa'iidoo jechuudha. Yeroo alatti isa argituu fi yeroo manatti isa argitu bakka akkuma addaatti dugdaaf garaadha jechuudha. Keessa yeroo seentu irra kattaa hin gubattaa miidhamtaa. Kanaafanis gorsaa miidhamuun qabdu jettee Sumayyaas Roozaa yeroo gorsaa turtee fi amala Sa'iidoo waan isin hin beekne waan isin hin eegne bakka kunis jira edaa kan isin jettantu jira jettee irraa haasaa turte jechuudha. Yeroo darbe namni baay'een illee maalidha amalli inni qabu abbaa ijoollee kee miti akkamitti isa maal saaxiltaa maali jedhee namni baay'een lolaa ture warri Sumayyaa jalaa kunoo Roozaanu Sa'iidoo afarsite jechuudha. Akkanatti maqaasaa firfirsite jechuudha. Maal Sa'iidoon likkiftii wayii qabamoo maayini likkiftii wayii qabamoo amma kanatti immoo rakkina dubartii qabamoo suusii dubartii qabamoo maayini mee akkanatti dubartii mafaana ijjiisaa kulul jedha yoo ishiin asiinis dhufte faana akkas ilaala yoo ishiin asiinis dhufte akkas faana ilaala. Ani kana yaadda'ee akkasumayyaaf immoo ammumayyuu faanaan galaa Sa'iidoo wajjin manattan galaa malee ani ishee sodaadhees miti ofiifan sodaadheetti. Sa'iidootti yoon heerume isa booda amalli isaa akkas yoo ta'e bahee yeroo galuyyuu dubartiin natti fidee dhufa jedheen sodaadha. Maali Sa'iidoonni jechuun amma isin jechuudha. Amma qoy sanamni nutti immoo osoo hin taane baay'ee sanamni afaaniin nu ulu osoo hin taane uladha kun kijibadha. Dhugaa dubbachuudha waan Sa'iidoo jechuun qaamaan isa beeka osoo hin taane faana haaseensa beeka osoo hin taane haasasaa argaan miidiyaa kanarratti waggaa meeqa nan ilaala. Sirriitti jechuudha. Na baay'ee jechuun Sa'iidoon carraa dubartoota qabaachuu danda'a. Dhiirri tokko lafaa kee dubartiin kan isa jaallattu jirti. Akkanumatti dubartiin jechuudha. Yookaan nama caaleefis miti yookaan bareedeefis miti yookaan waan ta'e addatti waa qabaateef itoo hin taane akkanumatti dhiirri tokko dhiirri baay'ee akkanumatti dubartoonni itti gamanii dubartoonni jaallatan jiru. Innaa Sa'iidoo akkasi dubartiin ofuma ishii hin jaallattiin Sa'iidoo kana jaallatti garuu inni amma isin argitanitti amma Sa'iidoo kana miidiyaa irratti argitanitti jechuudha isin murteessaa amma Sa'iidoo kana viidiyoo masaa laaltanitti dhuguma Sa'iidoon nama akkasiiti namuma caal jedhe dubartii faana deemu wayii isinitti fakkaata hin fakkaata daraa keessan. Roozaan amma afaan Oromoo akkanatti haasoftee otoo Sa'iidoon akkasiyyuu ta'e
akkanatti gadi baatee haasawuun shi sirriidha jettu sirrii miti. Wal xiqqeessuudha kun dhugaa dubbachuudha baay'ee wal xiqqeessuudha. Sumayyaan har'a kaatee sobdee soba ishiin sobdu waggaa 10 qulqulluu akkamitti faana jiraatte. Waggaa 10 jechuun guyyaa 10 isinitti fakkaate. Waggaa 10 jechuun meel akka baay'ina isaa osoo Sa'iidoon amala akkanaa qabaate akkamitti faana jiraatte amma kana hunduma. Namni gufuu waanuma xiqqootti wal gufatee addaan baabar. Inkaan dubartii miti dogoggoraan bilbilamee dogoggoraan miiseejiin barreeffame waan kun xixinnoon kun ol kaatee guddattee addaan nama baasti. Sumayyaa Roozaan immoo yaa'ugaa ijoolleen itti duulanii miti sababii Sa'iidootti baay'ee arrabsanii si jibbinee nu jibbisiistee midhaan waan jedhaniif amma gaa Sa'iidoo akkanatti intinii jettee Sa'iidoo bakka amala isaa dhokataa tokko saaxilteetu kanaaf dhiistee jedhamtee Roozaan jaallatamtee Sa'iidoon badaadha akka jedhamu haasoftee jechuudha. Hinki jibdee dhugaan siniin jedha soba bakka soba yoo akkana ta'es bakka isheen waliin taane hin barbaadu jettee dhiisuudha malee zim jedhanii dhugaa dubbachuudhaaf miidiyaa irratti maqaa nama akkanatti gurraacheessuu jechuun baay'ee dabbara. Ani osoma isheen akkamitti li'iltii bakka shumtii bareedduun maal fakkaatu sun dhuftee bira dhaabbattu inni immoo dubartii darbitu asiin darbitu achiin darbitu kanatti faana colol jedhee ilaala jette. Amma fakkaataa kun kijiba adii kijiba qulqulluu hin fakkaata meen fakkaataa jedha. Sa'iidoon kun miidiyaa kanarratti nama baay'ee faana hojjeta durii kaasanii diraamallee isaan hojjetan naqaati yuutuubii isaaniirra laala diraamaa amma jedhanii naqaa diraamaa dhadhanii barreessanii diraamaa isaan hojjetan naqaa laala. Diraamaa baay'ee hojjetu dubartoota faana baay'ee dalagaa turan. Kanaafuu ani kijiba shii kun hunduu kijibadha jedheen fudhadhe. As deemtee hin kijibdi as deemtee hin kijibdi qallaalii hin kijibdu. Jaalladhee bakka carrasku jette qoricha nyaadheette. Ishi akkana taanaan Sa'iidoon dhaamaa qoricha nyaattere. Erga Sa'iidoo amal isaa beekte moo amma argite. Reef argite guyyaa muraasa kana biratti argite. Roozaa maqaa maqaa Sa'iidoon balleessiin zim jette yoo itti heerumuun barbaanne kalas. Itti heerumuun barbaaddu. Hin barbaanne fedha keeti. Inni abbaa fedhe fuudhuu danda'a baate. Achi immoo dubartoota baay'ee jaallata. Inni amma meeqa 8-9 fuudha ganaayyuu jette. Hirii maali rakkina? Maala gosa baay'ee sobde Roozaan jechuudha. Inna osoo wayitii yuunni wanti daawwalis fuudha shari'aan hamma eeyyamu ol fuudha. Amma afurii eeyyamamti kanaa ol fuudha. Ndee zimjatee waan soba kumtaala sobda amma viidiyoo ishee dhaggeeffatanii 7-8-9 fuudha ati amma 9tti lakkoofte barbaada itti. Inna masmara ala haasa'uunis barbaachisu. Yaa ati Sumayyaadhuma kee sodaatteetu neerumu jettee kanuma waqa wanti icciitiin kan biraa jiru hin jiru. Sumayyaan immoo kijiba ishiitti kijibdee sobdee dhugaa argachuuf yookaas fudhatama argachuuf jetteetu Sa'iidoon amalli isaa dugdaaf garaadha hin gubatta mana keessatti maalittan ibidda keessa seenee jetta booda ergatti heerumtee kan jette kijibadha. Isheen waggaa 10 qulqulluu faana jiraatte ibidda kee jiraachaa turte maa gubattee duunere maan dhumne. Ijoolleen lama kan deesse viidiyoo isaanii hin ilaallu. Sarpiraayizii isaanii ilaalu yeroo ji'a 9 yeroo guutu akka bitaga diggisamuuf ilaallu kennamaa fi bo'oon alaalaan turreenu isheen afaashiitiin haasaa turte gaa'ila keenyatti qallaalii namni hundumtu hin gammadu hin hawwuyyuuti jette keessa baatee maayetti yoo yaadattu ta'e silaa uummanni kun humaa yaadatu. Gaafa Roozaa wajjin jalqaba wal agarte maayetti Sumayyaan edaa ati gaa'ila keenyatti duraanuu inaafaa turte jechuudha jetteen nutti inaafaa turteeyyuu kan Sa'iidootti heerumuuf qophaa'artu. Sa'iidootti heerumuuf jetteetis ni kaafirraa buustee jetteen
kun hundi isaa ofiiseetan backgroundii kana sirriitti qo'adhaa isin gaa'illi Saidoo fi Sumayyaa baay'ee bareedaa akka turedha. Ofishiyyuu bareedaadha afaan ishiitiin haasaa turte.